Fayyaa akkam jirta fayyaa jirtu nagaa keessanii aan Dr. Haaromsaadhaa har'as mata duree tokkoon walitti deebinee jirra. Mata dureen keenya har'aa furmaata namni hirribni dideef jedha. Egaa hirribni akkuma viidiyoo kiyya kanaan dura isin galakkisee irratti hubachuuf yaaltanis hirribni jireenya ilma namaa keessatti baay'ee murteessaadha. Akkuma nyaataa fi akkuma bishaanii baay'ee nama barbaachisa. Yoo hirriba gahaa kan hin rafne ta'e rakkoolee fayyaa fi akkasumas dalagaa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Kanaaf osoo rakkoo nu rangeessisin osoo miidhaa fayyaa keenya rangeessisin dursinee furmaata hirribni yoo nu didee furmaata barbaaduun dirqamaa jechuudha. Kanaaf mee har'a mata furmaata isaa ta'a jedhee isinii qabadhee dhufee jira. Hanga dhumaatti akka na hordoftan isin affeera. Namoonni chaanaalii kiyya afaaraa taatan subscribe like gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan asumaan isin affeera. Gaafii yaada qabdan comment naa gochuu dandeessu. Wantoota baruu barbaadan gaafii wantoota isinitti ta'e wantoota fayyaa keessanii fi akkasumas yaaddoo isinitti ta'e yoo qabaatan comment naa gochuu dandeessu. Haala hanga danda'uun yeroo dhiyoo keessatti viidiyoos ta'e bifa barreeffamaan fuula Facebook kiyya Dr. Haaromsaa jedhu jalatti isin gadi lakkisaa kallattiidhaan gara mata duree kiyyaatti deebi'u jechuudha. Mata duree har'a qabadhee isin dhufetti. Mata dureen kiyya akkuma jalqaba isin jedhe furmaata nama hirribni qabu dideef jedha. Egaa akkuma jalqaba isin jedhe hirribni baay'ee murteessaadha. Kanaafuu hirribni nu dide balaa hedduuf waan nu saaxiluuf akkamitti mee furmaata argachuu dandeenya. Tokkoffaa irratti sa'a ol fakkaataa gara hirribaa deemuu fi akkasumas sa'aatii ol fakkaataa hirribaa ka'uu. Egaa akkuma beekamu yoo hirriba sa'aatii ol fakkaataa kan rafnu ta'ee fi akkasumas immoo sa'aatii ol fakkaataa kan kaanu ta'e sammuun keenya jechuudha alaarmii mataa ofii waan qabuuf yeroo baratamaa ta'e sanitti jechuudha akka hirribni nu qabu godha. Inni biraa immoo yeroo kaanus sa'aatii ol fakkaataatti akka hirribaa kaanu nu godha jechuudha. Lammaffaa irratti hanga dandeenyuun wantoota irra rafnuu fi akkasumas wantoota uffan buraatii keenyas ta'uu danda'a wantoota hirribaaf nu barbaachisan jechuudha. Haala qabatamaa keenyan jechuudha. Wantoota kana mijeeffachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kun haala qabatamaa keenya irratti fi akkasumas immoo faayinaansii keenya irratti hundaa'a jechuudha. Inni biraa yeroo rafuuf jennu baay'ee quufnee rafuu hin qabnu. Yoon kana jedhu beelofnee rafuu hin qabnu. Kana osoo hin jedhu yoo xiqqaate sa'aatii tokkoo fi akkasumas sa'aatii lama dura nyaata nyaannee ni gorfama. Quufnee kan deemnu kan gara hirribatti deemnu ta'e baay'ee nu cinquu danda'a. Hirriba keenya irratti baay'ee nu rakkisuu danda'a jechuudha. Immoo yoo beelofnees kan deemne miirri beelaa waan nu rakkisuuf halkan muluu waan rafuu hin dandeenyeef beelofnee rafuu hin qabnu garuu garmalee quufnee gara hirribatti deemuu hin qabnu. Inni biraa bishaan baay'ifnee dhuguu hin qabnu. Bishaan baay'ifnee dhuguu hin qabnu. Kunis maalidha halkan fincaan amma nu qabuudhaan akka hirriba keessaa kaane halkan guutuu gara mana fincaanitti akka deddeebinu waan nu taasisu. Kunis hirriba keenya addaan kunnee garas waan deemnuuf qulqullina hirriba keenya irratti miidhaa geessisuu danda'a. Inni biraa wantoota namatti si'eessan kanneen akka bunaa, kanneen akka shaayii akkasumas alkoolii fi wantoota biroo jechuudha. Yeroo rafuuf jirrutti fudhachuu hin qabnu. Wantoonni kunis maali'a waan nu si'eessaniif hirribni akka nu qabne gochuu danda'udha jechuudha. Inni biraa mana keenya haala mijataa taasisu jechuudha. Kunis haala qabeenyaa fi akkasumas qabeenya keenya irratti hundaa'a. Yoo haala danda'ame iddoo rafnu iddoo ifni ittiin baay'anne ta'uu qaba manni rafnu jechuudha. Inni biraa immoo iddoo waca hin qabne yookiin sagaleen ittiin baay'anne ta'uu qaba jechuudha mana kun jechuudha. Kunis haala qabatamaa keenya irratti hundaa'a. Haala danda'ameen manni rafnu osoo ifni kan ittiin baay'an yookaan ta'u ta'e ni gorfama. Akkasumas immoo sagalee kan hin jirre jechuudha. Sagaleen gara alaatii gara keessaa kan seenne akkasumas keessa isaa sagaleen kan hin jirre osoo ta'e ni gorfama. Inni biraa guyyaa guyyaadhaan rafuu hin qabnu. Guyyaa guyyaadhaan rafuu hin qabnu. Yoo guyyaa guyyaa kan rafnu ta'e halkan akka hirribnu hin qabne wantoota 10 keessaa isa tokko waan ta'eef haala danda'ameen bartee guyyaa rafuu dhiifne halkan rafuu bartee yoo godhanne ni gorfamaa jechuudha. Inni biraa alkoolii baay'isnee dhuguu hin qabnu. Alkooliin kunis galgala fincaan akka nu baay'atuu fi akkasumas sammuun keenya boqonnaa akka hin arganne waan godhuuf keessattuu yeroo rafuuf jennu alkoolii fudhannee osoo rafuu baannee ni gorfamaa jechuudha. Inni biraa sigaaraa yookiin tamboo aarsuu hin qabnu. Kunis sammuu keenya si'eessuu fi akkasumas rakkoolee garaagaraa qaama keenya irraa geessisuudhaan akka hirribni gahaan hin qabne waan gochuu danda'aniif hin gorfamuu jechuudha. Inni biraa sochii qaamaati. Guyyaa yookiin akkasumas ganama sochii qaamaa gochuu ni dandeenya. Kun qulqullina hirriba keenyaa ni dabala. Haa ta'u malee galgala akkuma hirriba sochii qaamaa goonee ispoortii hojjennee yeruma san gara hirribaa kan deemnu ta'e kunis wantoota qulqullina hirribaa hir'isan keessaa tokko waan ta'eef haala danda'ameen sa'aatii lama dura osoo ispoortii hojjennee ni gorfamaa jechuudha. Kanaaf osoo akkuma ispoortii hojjenneen gara hirribaa
deemuun qabnu jechuudha. Sa'aatii lama dura yoo ispoortii hojjenne ta'e hirriba gahaa rafuu dandeenya. Garuu sanii gaditti yoo kan hojjenne ta'e hirriba gahaa akka hin rafne wantoota nu godhan keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni biraa wantoota nu dhiphisaniif furmaata laachuu egaa haala danda'amee wantoonni nama yaachisan hedduudha. Dhala namaa taanee yaaduun keenya inuma jiraata. Yeroo wantoota nu yaachisan san haala danda'ameen jechuudha. Furmaata haala qabatamaa jiruun amannee furmaata laannee gara hirribatti deemuu qabna jechuudha. Keessattuu wantoota yeroo biyya keenyattis ta'e akka addunyaatti wantoota hirriba nama dhorkan keessaa dhiphina sammuuti jechuudha. Kuni maalidha haala danda'amee wantoota jiru rakkoo jirus amannii fudhatanii furmaata laatanii jechuudha. Yaada murtee tokko lafa kaanii gara hirribatti deemuun barbaachisaadha. Inni biraa tempereechara mana keenyaa mijataa gochuu kanas waan jedhu manni nu rafnu garmalees qorroon qabu garmalees o'uun qabu jechuudha. Tempereecharri mana nu rafnu garmalee o'aa ta'e egaa akkuma beekamu nu raffisuu hin danda'u, baay'ee nu danfisiisaa nu affanuu danda'a jechuudha. Inni biraa immoo yoo garmalees qorraa kan ta'u ta'e hirribni nu qabu. Egaa qorra sanirraa kan ka'e hirribni nu qabu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf maalidha haala tempereechara mana rafnu san murtii sirreessuuf sirriidha baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan yoo haalli qilleensa alaa galaa qorra kan nutti fidu ta'e mana san haala jiruun haala qabatama naannoo keenya jiruun sirreessuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa yeroo rafuuf jennu wantoota nama tasgabbeessan kanneen akka kitaaba dubbisuu fi akkasumas immoo muuzii firee tokko nyaannee kan rafnu ta'e haga tokko nama tasgabbeessa jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo rafuuf jennu wantoota nama tasgabbeessan keessattuu kitaaba nama tasgabbeessan yoo kan dubbisnu ta'e kitaaba amantii fa'aa yeroo dubbisan ta'e inni gorfamaa jechuudha. Inni biraa wantoota nama si'eessanii fi akkasumas wantoota nama yaachisan oduu garaagaraa ta'uu danda'a. Keessattuu marsaalee hawaasaa garaagaraa televezyiinii ta'a wantoota nama si'eessan jechuudha. Sammuu namaa baay'ee nama jeeqan haala siyaasaa ta'uu danda'a, balaa ta'uu danda'a. Haala danda'ameen galgala yeroo rafuuf jirrutti oduu garaagaraa fi wantoota badaa garaagaraa dhaga'uu irraa of qusachuu qabnaa jechuudha. Marsaalee kanarra haala danda'ameef yeroo rafuuf kaanutti marsaalee kanarraa fagaachuu qabnaa jechuudha. Moobaayilii keenya, kompiitara keenya waanuma fi eeyyuu jechuudha. Yeroo rafuuf jennutti of biraa fageessinee yoo danda'ame jechuudha. Isaan kanas cufnee yoo rafne hirriba gahaa akka rafnu nu gochuu danda'a. Inni biraa yeroo rafuuf jennutti dubbii cimaa tokko yookiin yaada sirrii ta'e tokko yaada dhimma guddaa tokko kaafnee dubbachuu hin qabnu. Yeroo rafuuf jennu yaadni sun halkan guutuu keessa keenya deddeebi'ee hirriba waan nu dhorkuu danda'uuf haala danda'ameen wanta haasa'uuf barbaannu san dubbii guddaa san yeroo biraatitti bulfannee yookiin osoo hin rafin dura jechuudha. Dursa sa'a hirribaa osoo hin gahin dura waan saffisnee gara hirribatti seenuu qabnaa jechuudha. Kunis maalidhaa yeroo akkuma dubbii san dubbannee gara hirribatti kan seennu ta'e waan sun yaadni sun keessa deddeebi'ee sammuu keenya waan jeequu danda'uuf hirriba gahaa akka arganne waan nu gochuuf yeroo hirribaaf qophoofnutti wantoota garaagaraatirraa bilisa taanee gara hirribatti deemuu qabna. Inni biraa halkan jidduu kaasee yoo hirribni kan nu qabuu dide ta'e jechuudha. Garamnee booda jidduutti hirribni kan nu qabuu dide ta'ee fi akkasumas immoo yaadni kan nutti ba'atu kan ta'u ta'e jidduutti kaanee wantoota tokko tokko gochuudhaan fakkeenyaaf akka kitaaba dubbisuu ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa dalaguudhaan keessattuu kitaaba dubbisuun baay'ee nu gorfama. Erga kitaaba dubbisnee yoo jidduutti hirribni nu qabe kaanee hirribatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Kaanee jidduudhaan hirribaa kaanee hojii san hojjechuu sana booda immoo gara hirribatti deebi'u. Egaa kanneen armaan olii kana gootanii hirribni kan isin qabne yoo ta'e rakkoolee hirriba dhabuu wajjin wal qabatanii hedduuf waan nama saaxiluu danda'uuf of gargaartanii hirribni gahaan kan isin hin qabne ta'e ogeessa yaalaa bira deemtanii mariisisuun baay'ee murteessaadha. Kunis maalidhaa yoo hirriba gahaa kan hin qabne ta'e rakkoo fayyaa fi akkasumas rakkoo xiinsammuu hedduuf waan nama saaxiluuf yaala barbaachisaa akkuma dhibeetitti waan ta'eef yeroo kanas mana yaalaa deemtanii yaala gahaa akka argattan siniin jedha. Kanarraaf siniif qopheesse kanuma yaadaa fi gaafii qabaattannaaf qooduu dandeessu. Chaanaalii kiyyaaf haaraa warroonni taatan asumaan saabskraayib laayik akka gootan sin affeera. Fayyaa ta'aa nagaa ta'aa.